Tolega hordoftoota fi jaalattoota maatii chaaneel keenya kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenya badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu akkaawuntiin waanii waliin eegallee isas chapter 3 part 3 accounting cycle for merchandising business maal akka fakkaatu waliin ilaalaa turre jechuudha. Isa keessattis paartiilee bu'uura ta'an wajjin ilaalaa turre. Kutaa har'aa kana keessatti immoo paartii arfaffaa yookiis kutaa xumuraa paartiilee muraasa waliin ilaalla jechuudha. Isaanis determining cost of goods sold under predict inventory system kan jedhu waliin ilaalla. Adjustmentiin merchandising business keessatti maal akka fakkaatu, akkasumas worksheetiin isaa maal akka fakkaatu, akkamitti akka kiloos goonu muraasallee waliin ilaalla jechuudha. Toopikii keenya isa jalqabaa determining cost of goods sold under predict inventory system kan jedhuun waliin ilaaluun haa eegallu. Akkuma beekamu yeroo duraa waliin ilaalaa turre yeroo accounting for merchandising kana record yeroo gochaa deemnu predikii fi perpetually jennee adda qoodaa turreerra. Perpetually keessatti inventory nu harkatti hafe hamma gurgurre yeruma sana galmeessaa waan deemnuu fi inventory of harkaa qabnuu fi hamma gurgurre sana aluma sana adda baasnee beeknaa jenne. Predikii sana keessatti garuu akkana miti. Purchase jennee galmeessaa deemna waan ta'eef yookiis cost of goods sold fi inventory keenya yeroo sana galmeessaa waan hin deemnee fi yeroo sana adda baasuu hin dandeenyu jenne hamma nu harkatti hafe jechuudha. Maal goonaree dhuma accounting predikii keenya irratti maal goona yeroo financial statement qopheessuuf jennu story keessatti waan nuuf hafe sana count goona, hin lakkoofnaa jechuudha. Lakkoofneeti hamma nu harkatti hafe fi hamma gurgurre sana adda baasnaa jechuudha. Harkaan lakkaa'amaa jechuudha waan cost of goods sold fi ending inventory keenya adda baasuuf predikii keessatti. Perpetually keessatti garuu galmeessaa waan deemnuuf aluma sana saatuma sana beekaa deemna jechuudha. Hamma nu harkatti hafeef hamma gurgurre. Kana keessatti garuu akkas miti. Dhuma accounting predikii irratti hin lakkaa'ama wanti story keessatti hafe jechuudha. Amma cost of goods sold keenya akkamitti murteessina yoo jenne predict inventory system keessatti cost of goods sold akkam ta'a? Inventory jalqabarra qabnu jechuudha. Amma waggaa tokko yoo fudhanne Jaanuwaarii jalqabarra hammam qabna? Story keessaa suuqii tokko fudhaa. Suuqii tokko yoo fudhattani amma bara darberraa dhufee Jaanuwaarii jalqabarra suuqii keessatti hammam tafee jira? Amma kan 2000 fi fakkeenyaaf 23 fi 24 yaa jennu. 2023 gara dhumaarra yookiin 2023 irraa kan hafe 2024 tti ce'ee jechuudha. Suuqii keessatti kan hafe suuqii tokko yoo fudhattan beginning inventory 2024 ta'a. Ending inventory 2023 jechuudha. Beginning inventory isaa amma Jaanuwaarii 2012 jedha. Fakkeenyuma kanaan haa deemnu. Jaanuwaarii 2012 jenna. Isuma asirraa fudhannee jechuudha. 2011 irraa kan darbee meeqadha? 36 beginning inventory keenya. Isaa booddee bara 2012 kana keessa immoo hin bittu dabalataan jechuudha. Suuqii keessa dura jira dabalataan irratti bittu jechuudha. Amma suuqii uffataa tokko fudhaa. Dura hammam qabdu? 36 kan ta'e qabdu jechuudha. Suuqii keessa jalqabarra Jaanuwaarii tokkorra jechuudha. Jaanuwaarii irraa ka'a waan ta'eef 2012 keessa immoo 300 fi 25 bittan dabalataan irratti bittan jechuudha. Isaa booddee waan 2012 kana bitamerraa defective waan qabuuf wanti deebi'an jechuudha. Hammamtu deebi'ee purchase return and allowance jedhame 10,000 fi 400 deebi'e. 10,000 fi 400 deebi'e kan 2012 kana keessaa jechuudha. Purchase discount immoo hammamiin gootanii akkuma asirraa argitan 6,800 gootanii jechuudha. Amma net purchase isaa yookiis meeshaan sin bittan suni purchase jettanii kan galmeessitan puuriliin ishee meeqadha jechuudha. Purchase kana keessaa 300 fi 25 irraa maal gootu warra kana lamaan hir'istu.
yeroo hir'istanii neet paarcheesiin keessan hammam bittan jechuudha. 30,000 fi 7,800 kan ta'u bittaniittu jechuudha. Isaa booddee maalitti daatu fireexiini akkuma dubbanne transportation costiin yoo baayeriidhaan kaffalame yookiin yoo baayeriin kaffale maal godhanne inventory isaatti dabalaan yookiis meeshaa bite sanatti akka meeshaa bitame sanaatti lakkaa'amaa jenna. Yoo seeleriin kaffale garuu maalidha jenne selling expense jedhameeti kaffalamaa jenna. Selling expense jedhameetu galmeessaa jenna. So amma inventory isaatti dabaluu qabaachuudha. Amma freightiinii jechuun transportation costii eenyutu incur godhechaa jira baayerii ta'uusaa nutti agarsiisaa jechuudha. Amma inventory keenya yookiis immoo cost of good purchased gatii meeshaa sanatti baasne fuulli ishee adda baafachuuf maalitti da'uu qabna jechuudha. Transportation cost yookaan freightiinii kanatti dabaluu qabna. So amma cost of good purchased diinii gatiin ittiin binne sun walii gala meeqadha jechuudha. 300 fi 25 irraa purchase return and balance hir'istanii purchase discount kan irraa hir'istanii net purchase argattan. Net purchase kanatti immoo maal idaatu freightiin yookiin transportation cost kan itti idaatu jechuudha. Isaa booddee maal gootu steppiin itti aanu amma kan bara darbeerraas ni hafe suuqii keessatti kan hafe amma uffatoota gatiin isaanii meeqana 36,000 jennee fakkeenya fudhanneera. Isaa booddee baran ammoo hammam bittanii 320,000 kan ta'u bittaniitu jechuudha. Kostiinsaa hamma kanadha. Gatiin itti baastan jechuudha. Uffata sanatti kostiinsaa hamma kanadha. 320,000 jechuudha. So amma gurguruuf of harkaa kan qabdan hammamidha jechuudha. Ida'ama kana lamaan jechuudha. Barana amma of harkaa qabdu jechuudha. Warreen kana lamaan walitti daatanii argattu. 36,000 fi 320,000 walitti daatanii yeroo argattan amma barana cost of good available for sale gurguruuf of harkaa kan qabdan hammamidha jechuudha. 300,000 fi 56,000 of harkaa qabdu jechuudha. Lakkaa'ameeti dhagaa kun. Bara darbeerraa kan hafe jalqaba beginningii hammaman qabatanii yeroo lakkooftan 36,000 ta'e amma istoorii keessa. Bara nammoo hammam bittaniittu 320,000 kan lakkaa'amu bittaniittu. So barana hammam of harkaa qabdu ture gurguruu fi 356,000 of harkaa qabdu ture. Amma suuqii sana keessaa dhuma accounting period irratti Desembarii 31 irratti jechuudha. Desembarii dhuma waggaa sana irratti Desembarii 31 irratti yeroo lakkooftanii hammamtu hafeeraa 40,000 kan ta'utu hafeeraa jechuudha. 40,000 kan ta'utu osoo gurguramiin hafee jechuudha kan baranaarra. Kana jechuun in other word kan gurgurameeru hammamidha jechuudha. Kan gurgurame jechuun cost of goods sold keenya hammamidha jechuudha. Amma gurguruuf kan of harkaa qabdan turtanii 300,000 fi 56,000 kanadha. Kana keessaa dhuma accounting period irratti yeroo lakkaa'amu 40,000 hafeera osoo hin gurguramin jechuudha. Kana jechuun kan gurgurame hammamidha jechuudha. 300,000 fi 56,000 kanarraa 40,000 yeroo hir'istanii meeqa isiniif dhufa jechuudha. 300,000 fi 16,000 isinii dhufa jechuudha. Cost of goods sold. Cost of goods sold kan jennu gatii bittaa meeshaa gurgurree tokko jechuudha. Gatii bittaa meeshaa gurgurree tokko maal jedhama? Cost of goods sold. So gatiin bittaa meeshaa gurgurtan sanaa jechuudha. Meeqa isinii ta'a jechuudha. Hammam gurgurtaniittu jechuudha. 300,000 fi 16,000 kan ta'u gurgurtaniittu jechuudha. Kan isin harkatti hafe 40,000dha jechuudha. Bifa kanaan kan nuyi cost of goods sold murteessinu jechuudha. Under predict inventory system haala kanaan murteessinaa jechuudha. Jalqaba net purchase keessan adda baastu qabdu. Amma jalqaba beginning inventory hammaman qabaatu suuqii keessatti dura hammamtu jira ture. Bara kana hammaman bite. Hammaman bite isa jedhuuf purchase amma hammam bitan purchase normal purchase jira. Isaa booddee
deebi'uu danda'a sababa garaagaraaf jechuudha. Sababa garaagaraaf deebi'uu danda'a. Meeshaan sun diffeektifii qabaate jechuudha. Yookiis cabaa ta'uu danda'a, maal ta'uu danda'a. Sababii kanaaf kan deebi'u keessaa baastu jechuudha. Paarcheesii sana keessa. Isaa booddee paarchees diskaawuntiin sinii jiraachuu danda'a. Seeleriin diskaawuntii sinii gochuu danda'a. Isarraa sinii hir'istu. So normaal neet paarcheesii keessan irra geessu. Isaa booddee fireexiin itti dabaltu jechuudha. Yookiis transportation cost akka inventory lakkaa'ama waan ta'eef isaa booddee cost of good purchased argattu. Isaa booddee cost of good purchased erga argattanii beginning inventory keessanii fi cost of good purchased kana walitti hidhaatu. Maal irra geesstu? Cost of good available for sale irra geessu jechuudha. Stepin itti isaa booddee hammamtu na harkatti hafeettanii hin lakkooftu waan suuqii keessa jiru. Dhuma Desembarii irratti, Jaanuwaarii irratti amma kanan qabaa dabalata amma nan bitee. Isaa booddee Desembarii dhumaa irratti hammanatu na harkatti hafeettaniit yoo lakkooftan isaa booddee hammaman gurguree irrattanii murteessuu maal gootu? Beginning inventory plus cost of good available for sale walitti hidhaatu. Cost of inventory as the beginning kana hidhuu jettu. Hidhuu cost of good purchase jettu maal argattu? Cost of good available for sale argattu. Isaa booddee ending inventory irraa hir'istu maal argattu? Cost of good sold keessan argattu jechuudha. Bifa kanaan kan hojjettan cost of good sold jechuudha. Bifa kanaan murteessitu. Bifa kanaan murteessitanii dabartu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Konseptii kanaan qabattan jennaani hojjechuun isaallee isiniin dhibu. Yeroo baay'ee garuu normaal akka purchase return danda'u hansuun jiraachuu dhiisuu danda'a. Purchase discounting transportation cost fakkeenyaaf baayeriin incur gochuu danda'a. Yeroo kana maal gootu? Yeroo purchase return allowansiin hin jirre, purchase discounting freightiin hin jirre maal gootu? Gabaabumatti beginning inventory keessanii fi purchase walitti hidhaatanii cost of good available for sale argattu. Isaa booddee ending inventory keessan irraa hir'istu cost of good sold irra geessu jechuudha. Bifa kanaan murteessuu ni dandeessu. Yeroo baay'ee kun dirqama jiraatu jettanii expect gochuu qabdu jechuudha. By default purchasing sun normal purchase, net purchase ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun purchase return and allowance, purchase discounting yeroo hin jirre jechuudha. Kana beekuu qabdu. Inni kabiraani form of financial statement jedha. Income statement yeroo jennu maalidha? Multiple state fi single step qaba. Multiple step fi single step qaba. Multiple step jechuun tokko ishee mul'isa. Gara fuulduraatti ilaalama ni jira. Maal godha? Operating expense jedhe, non operating expense jedhe, adda operating activity fi non operating activity adda qoqqoodeetu nu agarsiisa. Inni sun garuu singiliin yeroo kana akka kanaatti adda baasee nutti agarsiisu. Hin ilaalla gara fuulduraatti fakkeenya irra jira. Amma income statement yeroo hojjetu amma PW Audio Supply Corporation kan jedhamu income statement isaala akka inni yeroo inni qopheessu jechuudha. Amma sale revenue jira. Sale revenue akkamitti argatama? Sale revenue kunoo kana qabna. Purchase return allowance irraa hir'istaa. Isaa booddee sale discounting jira. Isaa booddee net sale kee argatte. Net sale erga argatte cost of goods sold kunoo kana qabda. Isaa booddee cost of net sale irraa cost of goods sold hir'ista. Isaa booddee maal irra geessa? Gross profit. Gross profit irraa immoo operating expense kan jedhaman salary and the wage expense, utility expense, advertising expense, depreciation expense, freight out, insurance expense warra jedhaman kan irraa hir'ista. Isaan kun operating expense jedhamu. Amma cost of goods sold is expense dha. Gatii bittaa wanta gurgurre sanaa jechuudha. Gatii bittaa malee immoo expensoota kan biraa incur gochuu dandeenya. Maaliif? Merchandising operationiin akka service giving miti. Expense ka biraa cost of goods sold kan jedhu incur godhaa jennee dubbanneerra. Inni sun operating expense qofaa qaba amma. Jechuun akkasa kana cost of goods sold keessatti argitan service giving keessatti. Inni kun garuu cost of goods sold nis ni jira. Operating expense kan jedhaman dabalataan ni jiru jechuudha. So isaan kana yeroo walirraa hir'isnu income from operation kan jedhamu
argannaa jechuudha. Multiple state income statement yeroo qopheessinu jechuudha. Income from operation arganna isaa booddee income fi expensoota non operating ta'an immoo non operating activity irraa argaman immoo ganaa irraa hir'isneeti maal arganna net income keenya arganna. Yoo non operating expensive income hin jirre immoo asumatti net income jenna. Income from operation jechuun hin barbaachisu. Income net income jenne 30 kan arganna jechuudha. Garuu amma as keessatti income from non operating fi expense from non operating waan jiraniif net income keenya irra hin geenye jechuudha. Amma cost gross profit kan jedhu akkamitti murteessina? Gross profit tuqee man darbe malee sinitti himne. Net sale keenya irraa cost of goods sold yeroo hir'isnu maal arganna? Amma 460 kanarraa 300 fi 316 kana yeroo hir'isnu maal arganna? Gross profit keenya arganna. Gross profit meeqa? Asirraa argitanitti yeroo kana walirraa hir'istan 100 fi 44 arganna jechuudha. Isaa booddee isa kana immoo percentii isaa yoo barbaanne jechuudha. Gross profit rate keenya yoo barbaanne gross profit keenya net sale keenya kanaaf irra. Net sale keenya kanaaf irra jechuudha. Yeroo kana maal nu dhufa yoo kana hirtan amma fakkeenyaaf gross profit rate keenya 31.3% dha jechuudha. Kana jechuun 460 kana percentii 31.3 yoo baay'istan meeqa dhufa jechuudha? 144 dhufa jechuudha. Karaa biraa maal jechuudha? Cost of goods sold percentii meeqa jechuudha? Percentii 68.7 dha jechuudha. Persentiidhaan sinii kennuu danda'ama yeroo baay'ee. So yeroo gross profit kana jedhu cost of goods sold immoo karaa biraa maal jechuudha? Percentii 68.7 dha jechuudha. Osoo kanaan baay'istanii amma net sale keenya percentii 68.7 osoo baay'istanii meeqa dhufa? 316 kana siniif dhufa jechuudha. Bifa kanaan gross profit rate argattu. Gross profit akkamitti argattu? Net sale minus cost of goods sold. Gross profit rate argachuuf gross profit over net sale jettanii argattu jechuudha. Amma gaa kaayoon keenya maalidha? Multiple income statement qopheessuudha. Inni akkamitti qopheessina jenne amma dura maal arganneerra? Income from operation arganneerra. Net income irra ga'uuf egaa amma income fi expense non operating warra kana irraa hir'isuu qabna jechuudha. Income itti dabaluu qabna. Loosii immoo gainiitti dabaluu qabna. Loosii immoo irraa hir'isuu qabna. Non operating warri jennu kan akka expensive disposal of asset gaafa jennu amma fakkeenyaaf assetiin tokko equipmentiin tokko amma waggaa 10 fayyadattanii estimate gootanii waggaa 10 fayyadamtanii gaafa waggaa 10 sana geessanii jechuudha. Amma equipmentiin sun na fayyaduu hin danda'attanii gaafa yaaddan as a chance nama business dhaabbata tokko fayyaduu danda'a yookiis nama biraa fayyaduu danda'a. Equipmentiin sun itti fayyadamtanii xumurree irreettan jechuudha. Amma equipmentii sana gurguruu dandeessu. Nama biraa waan fayyaduuf nama biraatti gaafa gurgurtan gainii argachuu dandeessu jechuudha. Inni kun gainii jedhama. Garuu non operating miti. Non operating miti. Gainii dha garuu non operating miti. Akkasuma equipmentiin sun dulloomeera ta'uu danda'a. Waan tokkoof hin fayyadu yoo ta'e immoo gatuu dandeessu. Yeruma gattan sanayyuu kostii inkarsiin gochisiisuu danda'a. Kostiin inkargootan suni loosiidha. Inni akkasii non operating miti garuu loosiidha. Siniif jechuudha. Kanaafiyyuu maal gochuu qabdu? Isaan irraa hir'achuu qabu jechuudha. Kanaafiyyuu expense amma interest expense interest revenue kunis non operating jalatti ramadamu. Financing cost jedhamu waan ta'eef isaan operating expense miti jechuudha. Yookiis operating activity miti. Interest fi revenue expense fi revenue interest irraa argaman jechuudha. So kanaafiyyuu amma income from operation 30 argannee jirra isa duraa keessatti jechuudha. Amma gaas keessatti immoo interest revenue kanatu jira. Non operating jechuudha. Gain on disposal of asset akkuma amma sanitti hime as keessatti maaltu jira? 6,000 jira jechuudha. Isaan kun maal
income from operation keenyatti ida'uu qabna. Yeroo itti daanu 33,600 dhufu jechuudha. Interest expenses ni qaba. Kaampaaniin kun jechuudha. Interest expenses 1,800 qaba. Casualty from casualty loss from vandalism kan jedhu hanna jechuudha. Hin saamameera jechuudha. Meeshaansa 200 gatiinsaa 200 kan ta'u hin saamameera jechuudha. Biizinesiin kun so inni irraa hir'achuu qaba. Net income keenya irra ga'uuf jechuudha. 33,000 fi 600 kanarraa 2,000 yeroo hir'isnu meeqa arganna jechuudha. 31,000 fi 600 argannaa jechuudha. Net income keenya 31,600 argannaa jechuudha. Bifa kanaani multiple income statement kan nuyi qopheessinu jechuudha. Akka merchandising business keessatti. Kunoo warra kana post gootanii ilaaluu dandeessu. Non operating activity jedhamu warri kun ilaa. Non operating activity jedhamu warra asitti argaman maal akka ta'e dubbisuu dandeessu. Post gootanii yeroo viidiyoo kana ilaaltanii ani waan isinitti dudubbadheeruu fi irra deebi'ee ibsuu isin barbaachisu waan ta'eefanan dhiise isin garuu dubbisaa post godhaati bakka kana yeroo geessanii sirriitti understand gochuu fi inni kan biraan gana adjust akkamitti akka adjust goonu waliin ilaalaa deemname. Adjustment akkamii akka nu barbaachisu akkamitti close akka goonu. Fakkeenyaaf unadjusted real balance of Alpha Trading Private Company on December 31, 2021 is presented below jedha. Kuno bifa kanaan percent ta'eera yookiin unadjusted real balance insa akka kanaatti qophaa'eera. Balance kana qabu otoo adjusted hin ta'in jechuudha. Isaa booddee additional information ni jira. Additional information nu kennamee jira. Innis ending inventory hammam qabna jechuudha. Arifama 18,500 qabnaadha. Ending inventory jechuudha. Accrued salary hammam qabnaadha. Accrued salary gaafa jennu si yaadachiisuun maalidha? Hojjetoonni isaa hojjetanii fi garuu miindaan hin kaffalamneef jechuudha. Ganaa kaffalamaaf jechuudha. So 3,500 insuransiin prepaid insuransiin kan waggaa 4 biteera. Jaanuwaarii 1,2002 irratti jechuudha. Kan waggaa 4 biteera. Asii insurance prepaid insurance 5,400 dha. Kana jechuun kan waggaa tokko maal meeqa jechuudha? 1,400 dha. Kana afuritti yoo qooddan jechuudha 5,600 kan waggaa tokko 1,400 dha. Supplying yoo lakkaa'ame 3,100 harkatti hafee jedha. Meeqa ture supply asii kan qabnu 5,700 ture. Kana jechuun supplying expire ta'e jechuudha. Expensive cite supplying sun meeqa jechuudha? 2,600 jechuudha. 5,700 irrisu 3,100 yeroo irristan. Supplying amma 3,100 qofaatu harka jira waan ta'eef. Depreciation expensiin ammamidha jedha. Depreciate ammamiin ta'eera jedha. Equipmentiin 500 depreciate ta'eera jedha. Informationii dabalataa kana nuu kenneera. Isaa booddee maal barbaanna nuyi 10 column worksheet qopheessiidha. 2 multiple income statement qopheessiidha. Capital statement qopheessiidha. Balance sheet qopheessiidha. Biin isaa booddee caarratti maal jedha? Pass necessary adjusting and closing entry jedha. Ittaafufnume worksheet yeroo qopheessinu amma kuni unadjusted dha inni kun. Adjustment jala warra irratti amma additional information nu kennameera. Isaan irratti akkamitti akka adjustment qopheessun amma supply beginning inventory keenya hammamtu nu harkatti hafeedhe 18,500 amma adjustment jala dhufnee maal goona jechuudha. Kan dura jiru 23,700 ture. Isheen creditii jala galte adjustment jala dhufne. Isheen hamma normal isheen harkatti hafte sana garuu maal goona? Debit goona. Maaliif debit goona? Inventory asset account asset jala jira jechuudha. Asset account yookiin balance sheet account waan ta'eef debit wantini asset waan ta'eef debit goona. Isheen kun 23,700 sana maal goona? Credit goona. Isheen balleessine jechuudha. Normal ishee debit goona 18,500 sana jechuudha.
Inni kabiraan informationii lammaffaa irratti nuu kennameera accrued salary. Accrued salariin meeqadha? 3,500. Sana immoo akkamitti wanti goona? Salary payable keenya dhufneeti kunoo sarara gajjallaa kanarra dhufne salary payable duran jiru haaraa waan dabalameef salary payable iddoo kana galchine. Kanaafidha haaraa warra dabalamanidha. Akkaawuntoota haaraa dabalamanii 3,500 iddoo kana krediitii jala galti jechuudha. Payable waan ta'eef liability waan ta'eef as jala galti. Isaa booddee yeroo amma adjustment yeroo hojjennu salary expense debit salary payable credit goona miti jire salary expense dura as jira 11,400 ture kunoo debitii 3,500 goone income statement jala kun lamaan walitti dha'amtee meeqaan ceeti jechuudha. Kun lamaan walitti dha'amtee 11,400 kanaaf 3,500 walitti dhaane meeqa argan 14,900 taatee ceeti jechuudha. Salary expense keenya maaliif durayyuu meeqa jira 11,400 dabalataan kanaafee 3,500 jira waan ta'eef walitti dha'amte 14,900 ce'uu qabdi jechuudha. Income statement jalatti jechuudha. Inni informationii dabala inshuraansiin waggaa 4 meeqaan biteera 5,000 fi 100 meeqa inni 600 biteera inni isa kan waggaa tokko argachuuf 4tti qoonnaa jechuudha. 4tti yeroo qoonnu amma kan waggaa tokko dhumeera waan ta'eef expensiitti jira. Kan waggaa tokko sun 5,000 fi 600 4tti yeroo qooddan 1,400 sinii dhufa. 1,400 kuni expensii jala deemte jechuudha. Insurance expense jennee 1,400 dhufnee kallattii kanaan debit goona. Asii immoo prepaid insurance keenya hir'isuusaa mul'isuuf maal goona 1,400 adjustment columnii jalatti 1,400 credit goona jechuudha. Isaa booddee insurance expense maal taati as ceeti kunoo income statement accountii waan taateef kunoo income statement jalatti as ceeti 1,400 debitii taati jechuudha income statement jalatti. So amma inni taanu supplying nu harkatti hafee jedha. Supplying nu harkatti 3,100 so amma inni dhume jechuudha. Expense inni ta'e expired inni ta'e suni supplying keenya amma midhachuudha 2,600 nuuf ta'a jechuudha. Expensiin dhuftanii bakka kana ila warri gajjallaa kanatti barreeffamte warra dura hin jirredha. Haaraa akkaawuntoota haaraa dabalamanidha. Yeroo adjust goonu akkaawuntoota dabalamanidha. So 2,600 kun insurance supply expensiin keenya adjustment economy jalatti deebiit taati 2,600dhaan jechuudha. Supply keenya immoo maal goona 2,600dhaan dhufne credit goona hir'achuu ishee mul'isuuf. Amma supplying nu darbitu jechuudha. 3,000 ishee nu harkatti hafte sana 3,100tu balance sheet jalatti nu darbaa jechuudha. Akkasuma prepaid insurance ishee nu harkatti hafte 4,200 qofaa sana darbaa jechuudha. 4,400 inni expire ta'e hin darbu jechuudha achi balance sheet expense ta'anii income statement jala galu jechuudha. Inni kabiraan depreciation expense 500 depreciate ta'eeraa jenne equipment keenya. So depreciation expense jenne debit goona accumulated depreciation credit goona yeroo adjustment isaa hojjennu jechuudha. So depreciation dhufne depreciation expense column kana kam jala dhufna kunoo as jala dhufna jechuudha. 500 debit goona jechuudha. Debit goona 500 isaa booddee accumulated depreciation keenya credit goona jechuudha. Kunoo as jala dhuftanii 500 credit gootu jechuudha. Accumulated depreciation kan isaa booddee depreciation warra sii kuni income statement jala galu akkuma jiranii. Isaa booddee garaagarummaa isaa yeroo baastan adjusted inni ta'e gara kana siniif dhufa jechuudha. Gara kan iddoo kanatti argattu jechuudha. Adjusted siniif ta'e jechuudha. So bifa kanaan worksheet isaa hojjettu jechuudha. Kani merchandising business jechuudha. Adjustmentiin bifa kanaan hojjetama. Isaa booddee income statement yeroo qopheessinu gaa multiple step income statement isaa yeroo qopheessinu income statement qopheessaa waan jedhuuf biirratti isaa booddee maalidha revenue keenya maal qabna sale revenue 1,100 10,200 ture. Isa keessaa sale return and allowance jira, sale discount jira, net sale irra geessu. Net sale irraa hir'istanii net sale keenya meeqa arganne 10,400
14,800 14,800 dhiifama. Isaa booddee cost of goods sold meeqa qabna? Cost of goods sold asirraa argattola information kanarraa argattola. Isaa booddee cost of goods sold keenya cost of goods sold keenya meeqadha? 23,700 jedha. Kanarra geenye irra isaa booddee purchase kana qabna. Purchase discount kana qabna. Purchase return and allowance kana qabna. Isaa booddee net purchase keenya irra geenye irra hir'isne. Isaa booddee net purchase keenyatti maalidha? Dhiifama bakka kanatti dogoggoreera xiqqoo. Isaa booddee cost of goods sold keenya argachuuf maal goon jennee akkuma duraa step deemne net purchase irra geenye. Net purchase itti freight ni daballe kana arganne. Erga kana arganne booddee maalirra geenya? Kuni inni 23,700 jedhe kuni dhiifama beginning inventory dha. Dogoggoreetan cost of goods sold jedhe. Cost of goods sold ganaa murteessaa deemna. Freight itti daballe maal arganne? Cost of goods purchased arganne. Innis 69 fi 200 jechuudha. Isatti immoo maal goona? Beginning fi cost of goods purchased walitti daane maal arganna? Cost of goods available for sale arganna. Isaa booddee cost of goods available for sale irraa immoo maal goona? Ending inventory 18,500 jenneerra. Ishee yeroo hir'isnu 70,000 fi 4,400 nuu dhufa. 70,400 irraa ishee kana hir'istu. Kana jechuun net sale keenyarraa cost of goods sold yoo hir'isnu kana jechuun 1,100,400 irraa 70,400 fi 400 kana yoo hir'istan gross profit maal argattu? 30,000 fi 400 argattu. Isarraa immoo maal argattu? Maal hir'istu? Operating expense hir'istu. Operating expense gaafa hir'istanii maal warra kan walitti daatanii 30,000 kanarraa yeroo hir'istan amma ida'amni warra operating expense kun 29,100 30,400 irraa 29,100 yeroo hir'istan maal argattu? 1,300 keessan argattu jechuudha. Isaa booddee net income irra geessan. Kana jechuun non operating activity hin qabu jechuudha. Revenue fi expense yookiin gain or loss kan jedhu non operating irraa hin qabu jechuudha. Businessiin kun amma alpha trading kun net income irraa gahee waan ta'eef operating expense irraa hir'isee net income irraa waan ga'eef non operating activity irraa expense yookiin revenue incur godhe hin qabu jechuudha. Kanaaf gross profit irraa maal hir'isne? Operating expense hir'isne net income 1,300 irra geenye jechuudha. Alpha trading PLC kan jedhu kanaaf multiple step income statement isaa yeroo qopheessinu. Isaa booddee capital statement isaa yeroo qopheessinu immoo maal goona? Capitalii jalqaba invest kan isaan godhan meeqadha? 25,600 invest godhaniiru. Invest godheera dhiifama. Lammaa gaafa jedhu proprietorship dha yookiin individual business dha nutti mul'isa. Lammaa jedha waan ta'eef asirraa antanii ta'uusaa nutti mul'isa jechuudha. Proprietorship ta'uusaa. So beginning capitalii meeqa invest godheera? 25,600 capitalii hamma kana qaba. Net income immoo jalqaba yeroo financial statement qopheessinu jalqaba net income statement dursa itti aanee capital statement itti aanee balance sheet tu dhufa jechuudha. Cash flow itti aanee hojjennaa jechuudha. Jalqaba income statement itti aansitanii capital statement itti aansee balance sheet qopheessitu. So amma beginning capitalii kana 25,600 qaba. Itti aansitanii maal gootu? Net income keessan itti daatu. Net income itti daatu isaa booddee drawing yookiin personal use isaaf kan inni baafate jechuudha. Drawing akka yeroo amma corporation ifaa ta'u immoo dividend jennaa jechuudha. As keessatti garuu drawing dha individually dha waan ta'eef. Kanaaf yoo amma decrease in capital kan jedhu kuni net income drawing net income waan caaleefidha. Osoo
Net inkaamiin dirooyingii caalesoo ta'e increase in capital jedhama ture. Amma garaagarummaa 1300 fi 3000 kun meeqa taati? 1700 taati. Negative jechuudha. Negative. Kanaafiyyuu 23,600 kanarraa decrease in capital 1700 kana yeroo hir'isnu meeqa arganna? 23,900 arganna jechuudha. Capital amma kana qaba jechuudha. Isaa booddee amma capital net income keenya gara sirraas dabarte 300 dha. Isheen kun immoo balance sheet keessa dhufte jechuudha. Balance 23,900 arganne kun hinceeti balance sheet. Amma balance sheet yeroo qopheessinu current asset keenya cash account receivable qabna, merchandise inventory. Amma service giving keessa jiru merchandise inventory kan jennu kun garuu as keessa qofaa jira. Warri kun current asset jedhamu. Warri kun irratti argitan tootaliin isaanii kuma meeqadha? 40,600. Nan current warri ta'an immoo equipment tu jira jechuudha. Nan current equipmentiin meeqadha? 17,300 dha. Isaa booddee accumulated depreciation equipmentiin keenya depreciate kan ta'e yeroo 4,000 ishee irraa hir'isuu qabna. Yeroo irraa hir'isnu 13,300 nuu ta'a jechuudha. Isaa booddee total current asset keenya nan current asset plus current asset 40,600 13,300 yeroo walitti dhaan total asset keenya 53,900 nuu ta'a jechuudha. Isaa booddee liability keenyatti dhufu. Liabilitiin tootaliin isaa asirraa akka ilaaltan meeqadha? 30,000. Liabilitiin keenya 30,000 capital statement hojjennee immoo asitti 23,000 fi bakka isa kutaa darbetti 23,900 arganneetu. Inni as jaa jechuudha. 30,000 fi 23,900 yeroo walitti daatan meeqa siniif dhufa? 53,000 fi 900 sinii dhufa. Kana jechuun accounting equation keenya nuu mirkaneessa jechuudha. Asset equals to liability plus owner equity isa jedhu nuu mirkaneesseera jechuudha. Maaliif 30,000 total liability keenya kanaa fi 23,900 capital keenya kana walitti daanee kan argannu jechuudha. Inni itti aanu maalidha? Adjusting fi closing entry qopheessuudha. Amma adjusting entry yeroo qopheessinu maal goona? Beginning inventory keenya income summary jennee debit goona. Income summary jennee debit goona. Merchandise inventory jennee credit goona jechuudha. Hin baddi isheen. Credit jechuun inni achiin ce'u jechuudha. Waggaa itti aanutti hin ce'u jechuudha. Ending inventory ce'a malee beginning inventory hin ce'u. Kanaaf income summary jenneetu beginning inventory keenya 23,700 debit goona. Ni jira duubatti deebitanii yoo ilaaltan 23,700 dha beginning inventory keenya. Isaa booddee credit immoo goona jechuudha. Merchandise inventory jennee credit goona. Beginning inventory keenya immoo achi ce'a waan ta'eef amma inventory jedhee kan nuyi report goonu balance sheet irrattis ending inventory keenya waan ta'eef amma 18,500 jechuudha. Inni maal godha? Maal ta'a? Debit ta'uu qaba. Debit ta'uu qaban. Kanaaf merchandise inventory jennee debit goona. Isaa booddee income summary keenya credit goona jechuudha. Adjustment hojjechuuf inventory keenya irratti jechuudha. Isaa booddee supply expense akkuma sila argitan 3,500 salary expense dhiifama debit goona. Salary payable keenya 3,500 credit goona. Insurance expense kun akkuma dura dubbadheedha debit goona. Isaa booddee prepaid insurance keenya maal goona? 4,400 credit goona. Supply expense keenya meeqaan debit goona? 2,600. Isaa booddee supply keenya irrachuu isaa mul'isuuf 2,600 credit goona jechuudha. Depreciation jalatti plant asset waan ta'eef equipment keenya meeqaan wanti ni goona? 500 depreciation expense debit goona. Plant asset waan ta'eef immoo accumulated depreciation jenna. Plant assetiin accumulated depreciation jedhamaniiti kan adjustment irratti raawwatu. Kanaaf accumulated depreciation keenya 500 credit goona jechuudha. Kanaaf
akka kanaatti adjustmentii kan nuyi hojjennu I am sure hubattaniif jedhee yaada. Closing entry yeroo qopheessinu immoo amma closing entry keessatti waan sin qabattan amma normal balansiin isaa credit yoo ta'e debit gootu yeroo income closing entry hojjettan jechuudha. Yoo normal balansiin isaa debit ta'e immoo maal gootu credit isa gootu income summary keessan debit gootu. Amma fakkeenyaaf seeliin maalidha normal balansiin isaa sale revenue keenya jechuudha. Kun sale revenue bakka buuti jalqaba irratti kan argitan kun isheen maalidha meeqaan dura maal ture normal balansiin ishee credit ture amma garuu debit taate. Purchase discount maal ture credit ture amma debit ta'a. Purchase return allowance maal ture credit ture amma debit ta'a. Tootaliin isaa yeroo argannu meeqadha 11,600 ta'u warri kun tootaliin isaanii. Isaa booddee yeroo close goonu income summary keenya maal goona jechuudha. Income summary keenya immoo credit goona jechuudha. Warreen credit ta'an ture debit gooneet income summary credit goona jechuudha. Warri asir B kanarratti argitan immoo maalidha income summary debit ta'e. Isaan kana jechuun dura warri kun jechuudha warra asirratti argitan kun normal debit balance qabu. Yeroo close goonu balance isaanii 0tti galchuuf jechuudha. Maal goona credit isaan goona jechuudha. Dura debit ture. Amma isaan sale return and allowance, sale discount, purchase rate, salary expense warra jedhaman kun dura debit turan amma credit ta'uu qabu. Income summary keenya immoo maal gochuu qabna? Debit gochuu qabna jechuudha. Faallaa normal balance isaanii hojjettu jechuudha income summary yeroo qopheessitan. So isaa booddee warra kana income summary erga close gootanii jechuudha. Garaagarummaa warreen kanaa baafattu net income argachuuf 100,000 fi 12,700 kanarraa 100,000 fi 6,200 kana yeroo hir'istanii garaagarummaan isaanii meeqa isiniif dhufa 1,300 net income jechuudha. 1,300 argattu net income akkuma dura hojjechaa ture. Net income immoo akkam jenneet close goonaa gara capital yookiin retained earning'itti close goonaa jenneerra. Yeroo close goonu net income yoo ta'e income summary maal goonaa caarratti akkuma argitan kan income summary debit goona 1,300 income summary close gochuuf jechuudha. Lammaa capital kan jedhu immoo maal goona credit goona jechuudha. Iddoo kanatti credit goona lammaa capital kan jedhu 1,300 credit godha. Osoo net loss ta'e immoo faallaa ta'a. Kana jechuun income summary credit ta'a lammaa capitaliin debit ta'a ture jechuudha. To net loss ta'e. Amma dividendiidhaan ni dhumarratti close goonu immoo jechuudha. Dividendiin dura maal ture normal balance debit balance qabaa ture jechuudha. Amma immoo maal ta'a yeroo close goonu normal balance isaa 0tti galchuuf credit goona jechuudha. Capitalii debit goona drawing credit goona jechuudha. Kana fakkaata closing entry kana fakkaata paartii kana xumurreerra natti fakkaata. Guddaa galatoomaa horaa bulaansiniin jedha. Maatii chaaneelii keenya kan hin taane ammallee subscribe gochuun nu cina dhaabbadhaa. Maatii chaaneelii keenya ta'aa isiniin jenna. Horaa bulaa galatooma.